Ashama harka fuunee kabajamtootiin fi jaalatamtoonni chaanaalii Asallaa fi Shoo jalatti argamtan hundi keessanuu fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu. Baga nagaa taatanii isiniin jedha. Viidiyoo biraatti walitti deebine. Namoonni chaanaalii kiyya afaaraa taatan sabiskiraabii laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Har'a waa tokko qabadhee isinii dhufe jechuudha. Innis maal inni ijoolleen biyya Arabaatii jechanii tooni jechuudha akkuma koo. Maallaqa biyyatti ergaa jirtan biyyatti akkana isinii hojjenna mana isinii ijaara lafa isinii binnee maal warri isiniin jedhan jechuudha. Yaani keessattuu warri haadhaa fi abbaa keessan irratti ergattan yaani hagas mara hin miidhamtan jedhee waan yaadu tokkolleen hin jiru. Namoonni immoo abbaa manaa qabaatanii wayiin jaalalleessa jedhasan isarratti ergitan jechuudha. Miidhama baay'ee qabaa jechuudha. Innis maaliif waanuma politikoota irratti ana osoo hin taane waanuma politikoota irra ga'ee jechuudha. Innis ishiin biyya Arabaa teesseetti ergitii abbaa manaa ishiiti bakka mana bitee jedhaa viidiyoo biraatitti ergaa lafa biteedhaa lafa Awuroopa deemee itti ergaa ishiin dhuguma seetee waan odoo isinis ta'e hin gammaddu maaliif oggaa waa tokko xaartanii toonii dhamaatanii toonii itti dadhabdanii waa sambu'aa itti buufattan baay'ee nama gammachiisa ana soo ta'e jechuudha. Kanaaf ani immoo biyyaa inuma bilbilanii maal akka ta'e hin beeku. Nama maaliif iyyoo hin waraabne jedhee tana na dirqee. Kanaaf bilbila jalaa kaase tanan waliin dhaggeeffanna jechuudha. Sagalee garuu hin galchuu maaliif nama miidiyaa fayyadaman waan ta'eef sagalee seensisuun barbaadu akkanumatti sagalee gadi qabee haasofsiisaa jechuudha. Mee waan jedhan walumaan laallaa jechuudha. Abbaa manaa siistarii kooti irratti bilbilaa jechuudha. Kanaaf waan jedhu walumaan laallaa irratti bilbilaa jechuudha. Irratti bilbilaa bilbilaan jira jechuudha. Kaasee jira jechuudha. Sagalee koodheen jira hin dhagahu walumaan dhaggeeffanna. Hello. Akkam nagaa. Jira galata waaqayyoo akkamisin. Maatiin akkam nagaa isaaniitiin. Sistarii dha'oo bilbilte. Okay. Walii haasoftanii turtanii jechuudha. Deddeebistee bilbiltee waggaa sana hojiirra hin jira waan ta'eef naami jechuu didee amma immoo hojii xiqqoo sa'aatii argannaan si bilbilee maaliif naguma miti maatiif maazariifaa faazariifaa hundi isaa nagaa. Maallaqa barbaadde anarraa moo sistariirraa? Okay, ishiidha maa bilbiluu fi diddireeshin maalan jedhaan bilbile. Ergiifin jedhaani. Okay, ani bilbilee tanaan ergiif jedhaa jechuudha sistariidha. Inni ergoo jettoo. Ajaa ammaatitti qabdanii. Maali samuun ergitee miti haganumatti moo? Hin xumurree mana ijaaraa jireettanii miti ergasuma. Mana ijaaraa jirra jedha mana erga jammaree waggaa 3 manni sun haga ammaatti hin xumuramne. Neetworkii keedha neetworkiidha. Kanaaf mana maaltu hanqatere? Okay, koornizii bichaa tafee kun xumurame jechuudha. Koornizii bichaa tafee koornizii amma barbaachisare.
An koorniziin bichaan warri ogeessa manaa taatan koorniziin bichaan 80,000 gaafatee. Okay nan nagaa 80,000 jechuudha. 80,000 sana mee waggaa meeqatti hojjettee fiddire? Ji'a sadiitti hojjettee fiddi? Qoya tachiin hojjettamiti hojjetaa mootummaa dhadhanii mootummaan eegabsi ni kaffala. Maa hojjetaa mootummaa kuma meeqa nyaata? Hojjetaa mootummaa kuma 7 darbu. Inni asila kiraaya manaan kaffaltuu maarree ji'a walitti daddarbitee tooni waliin hojjettanii tokkichumti maa hubama. Isheenis yaani gaafa biyyatti galte biyya ormaa keessatti amma xaaruun ishii gaafa biyyatti gale boqonnaan argadha. Jetteeti miti handhamaatu biyya ormaatti hin deddeebi'aa jirtu maaliif walii yaaddanii. Faazaris bira jiraatti kenne faazarii. Injiru. Inna kanaaf ani maalis goya akkamiree anarraa maal barbaadda? Injirtu ana bilookina gooterti natti arketti maal akka ta'e hin beeku. Sobeeta nani bilookina hin goone jechuudha. Furra geechirti ishiinumaa ji'a muraasa tafe erga tokko gallaa. Kanaafan koorniziin bichaan 80,000 gaafataa jechuudha. Ishi inna koornizii kana hundaan geeshitanii toonii mana keessa meeshaa manaati jira, soofaa jira, biifee jira, waa meeqa jira? Isaasitu danda'a? Okay. Soofaa biifee minaamin ogeessa hin hojjetta. Suurri engadda ishee argite sun manuma ishiiti. Ishuma anuma isa ijaaraa jirtu. Dhugaa jedhe. Ishee amma kaasheenii kana ergitee toonii fixxee gaafa biyyatti galtee akkamii amaraacin hin jira. Homaa yaadini. Okay, bareeda akkasitti walii galtan taanaan homaa rakkoon qabu. Garuu ji'aan torbiidhaan birrii ergi jechuu kana osoo dhiistanii toonii walii galtanii gaafuma ishiin argatte fedhii ishiitiin osoo ergitee bareeda ture jechuudha. Atis achiin hojjettaa gar lama hojjetta. Asoo hojjetaa mootummaati. Asummoo ogeessa harkaa hin qabda. Waliin hojjettanii toonii walitti xaaruu baattanii wal jajjabeessa. Okay. Amma nan bilbilaa fi jechuudha. Bilbilee tanaan birrii ergiif jedhaan jechuudhaan. Okay. Inshallah bareeda. Harraa yoo achi jirta jechuudha iddoo mana. Deemaa jirtaa? Maali kophaa hojjettanii? Kophaa hojjettanii? Nuu baddalamtanii eegasuu baay'ee miidhamtanii dhugaa. Kanaaf ishuma eeguu didde walumaan hojjettanii gaafa ishiin galtee waliin wal gargaartanii waliin hojjettanii hagas nama miidhamatti fakkaatu beektaa kophaa hoggaa hojjetan kana. Ishiin achumatti jituma birrii ergite malee akka nama miidhuun beektu jechuudha. Dhugaa kee jette. Okay. Ni ulfaata nan beeka. Kanaafuu walitti sinirraa aarsaa jechuudha. Rakkoon qabu maallaqa si argitu maallaqa barbaadda miti. Okay, irreecha fi barbaadda. Irreecha maatu goota? Waa silkiis
silkii kamiin haasa'aa jirta reem? Maali maquma keetti seettee jira miti silkiin kun amma duraan ani qabu. Maalan biraazarii keetti sinnaan qababe. Maal ta'e si jalaa bade silkiin hattuu fudhatee? Samuuna si dhukkubaa ture jechuudha. Naasuu silkii si jalaa bade. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Amma silkii si haa bittu uffata irreechatti si haa hojjisiistu jechuudha. Haali rakkoon qabu. Kanuma jechuudha rakkinni. Kanuma irratti wal abdanii sababni silkiidha. Silkii dhiyoo tana sii bitte miti maali? Hoggaan guunne hin bade. Ishaa balleessu. Atuu bagan badii naa dhokku. Dhiisi. Qosi kee fudhatee badee. Haa bittu biyya Arabaa jettiin hojjetti. Hojjettee si haa bittu. Silkiin Itoophiyaatti meeqa? Samsingiidha. Ayfoonii irree dandeettee ayfoonii irree hin qabdu. Samsinguma si haa bittu. Samsingiin meeqan argama? Samsingiin 7,000. 30,000? Sii bitti yaadin. Sii bitti haa badu silkiin kee haa badu. Atumti baga fayyite. Mana yaala dhattee? Maal siin jedharree? Yoo hin dhiphatta siin jedhanii? Nama. Inuma miidhamte jechuudha ati dhiphina keessa. Maa kan hunda natti muu diddee iyyuu reeqaata sii bichisiisan yoo ani ergiif jedhee. Okay, amma fayyite jechuudha. Gara mana adeemaa jirta. Hayyeeshi bakka hin badina akka silkuma biraazarii keetii kanaan naa bilbilii ergiif hin jedhaan ani irratti bilbilee toonii siis yaa maaru waaqayyoon birricha si haa argitu siin jedha. Nagaa. Hayyeecha. Kana fakkaataa jechuudha. Silkii jalaa badee hin dhukkubasii. Isa kana kinu. Gaafa silkiin bitame immoo deebisaa qabadhee isinii dhiyaadha.